السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا خين أكم جرت النجاة فيا جروف جراني مال فكات ما شاء الله بكجرات تنجتا إلمان أرومو بكجرت نتيجة سلامتان تنجتا أني رابوكاتي أنا بيبونا اسم براغيزو يتا. هيجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا هردفتوتا خين يجا أنا في واحد اللي عبد الناصر محمد. أقوم جل كبرت سنين خامنة سنة أفرانكالوتس اسم برانكو دا. أرامو أفرانكالو خيسا كوسا لمان على رتي سجنتان كينيا فول ليفت. Oromoonni hortee afran qalloo keessaa kudha lamaan ala ilma afraffaadhaati. Ilmi afraffaa kun hortee baay'eedha qaba. Baay'een isaatis handhuura Oromiyaa baha Oromiyaadhaatti qubatan. Isaan kun baay'inaanis hedduu achumatti argaman. Qabsoo fi eenyummaa Oromoo keessattis warreen adda durummaadhaan argaman. Eega sirni laftanyaadhaa lafarraa balleessees warreen qabsoo Oromoo gadhaabe keessa adda durummaadhaan warreen wareegama gurguddaa irra kafalan keessa isaan tokko. Fakkeenyaaf warreen akka Jaarraa Abbaa Gadaa, Elamoo Qilxuufaa, Injiinar Abdullaahi Lungoofaa, Doktor Kabajaa Artist Alii Birraafaa akka fakkeenyaatti kaasuu hin dandeenye. Jarri afran qalloo keessaa kudha lamaan alaa horteemtuun obboleeyyan isaanii ilmaan afran qallooti wajjin fincila diddaa gabrummaadhaa kan bara 1960moota keessa warreen jalqaba kaasanii ittis manaa bahanii ittis cilee tahanii ittis daaraa tahanii ittis wareegaman. Arraas numa jiran qabsoo tanarra. Afaan Oromoo akka nuti dubbannu kan nu taasise tokko isaan kan. Qabsoo bilisummaa Oromootis warreen jalqaba qawween Oromoo laftanyaan ejjeeftii dhukaasee ajjeesee kan nu barsiise Carcalla Gaxirroo keessatti gootota gosa kanarraa. Meeqa Abdu Naasir Muhammadoo maal akka ibsu gosa kanarraa walumaa gara isaatti sin deebisaa nu faana tura. Gostituun ilmaan qalloo keessaa quxusuullee taatu mata dureedhaan qabsoo keessatti ballattee maaliif shanyii guddoo yookaan kudha lamaan lakkaawwattuuf shanyii guddoo waan taateef mata duree qabsoo tanaa taatee Oromoodhaaf yookaan obboleeyyan isaaniitillee aammattee waliin qabsoo tana eegalanii bakka kanaan ga'an. Kanaafuu silaa isaan ifi Oromoonni biraatillee jiraachuu baate arra bakka arra jirru kana hin jiru jeetiin abdadda. Kanaafuu haa galatoomanii jirna obboleeyyan keenya yookaan abbootii teenya qabsoo tanarratti cilooytee lubbuu sii wareegdee nu bilisoomsuuf aaliisii yookaan ilmaan isaan booda dhufaa jiru kana bilisoomsuudhaaf lubbuu sii wareegde hundaa'u saddeettan jannataa rabbi haa kennuuf jirra. Warra amma jiru hoo warra qabsoo san keessa yeroo saniif eegala duraatillee ilaa ammaa jiru jira. Namoota jajjaboo jira ammallee isaanillee inshallah rabbiin mataa nu haa bulchu jannaa inshallah. Warra qaamaanillee isaan san wajji wal harkuu rabbi nu haa godhu. Kanaafuu inshallah saddeettan jannataa rabbi haa kennuuf warra qabsoo tanaa yookaan maqaa Oromoo kanaaf wareegamee dhume hundaa'u. Egaa akkuma Abdu Naasir jalqaba irratti ibsee jirutti gosti tunqaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti afran qalloo obboleeyyan isaaniitii wajjin ta'uudhaan afran qalloo bira kutanii hanga maccaatuu lamatti warreen gartee baalillee dhaqanii ka'aa nuti Oromoodhaan qabsoofnaa warreen jechaa turan kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa fakkeenya godhuu ni dandeenya. Warreen ammoo seenaa afran qallootis jiraachisee arras jiraachisu jiru keessaa Doktor Muhammad Ahmad Qophee yeroo ammaan tanagaa bakka bu'aa mana marii sabaa fi sablammoota Itoophiyaa ta'uudhaan biyya Itoophiyaa Oromoo fi Oromiyaa bira kutanii tajaajilaa jiran. Akkasumatti hayyuun kun naannolee yeroo ammaan tanagaa bulchaa jiranitti dikshiinarii qubee afaan isaanii heera bulmaataa nama qopheessaaf jiru. Seenaa uummata Oromoo kutee sabaa fi sablammootallee gartee nama jiraachisaa jiru. Hortee tana keessaa nama kanaatu beeku. Uummanni afran qalloo jechuun walumaa galatti uummata jajjabaa. Isaan keessaa gosti alaa adda durummaadhaan qabsoo fi eenyummaa bira kutee akkasumatti jaalalaa fi eebbaan uummata kanaa wajjin jiraachaa akkasumatti arrallee namoota gartee Itoophiyaa tana hayyummaa qabaniin beekumsa qabaniin tajaajilan jiran. Walumaa galatti egaa hanga xumura sagantaa keenyatti dhufaana turan. Seenaa kudha lamaan alaa qalloo irraa waan gaarii barattan jenneeti abdanna. Seenaa kudha lamaan alaa qalloo hordofaa nu faana bu'a isinin jenna. Sagantaa xumuraa miti eegala kuni kanaafuu hanga xumuraatti nu faana turan afeerraa keenya. Egaa hordoftoota qophii seenaa teenya arraan tanaa akkuma jalqaba irratti kaafnetti seenaa kudha lamaan alaati kan isin biraan gahuuf deemnu. Ogeessiti keenya Abdu Naasir Muhammad qopheessaan seenaa tanaa Boonaa Birraadhaati. Hanga xumura sagantaa keenya irratti nu faana turan afeerraa keenya. Seenaan alaa qalloo bareentoo Oromoonni alaa hortee Oromoo damee bareentumaa gudee ilmaan afran qalloo keessaa tokko yoo tahan
damee afran qalloo keessaa immoo heddumminaan sadarkaa duraarratti warri argamuudha. Haa ta'uu alaa qalloo qabsoo Oromoo keessatti ilmaan qalloo keessa qooda olaanaa qaba. Alaa qalloo dhalootaan ilma qalloo bareentoo keessaa dhala afuraffaa ta'uun isaa beekamaadha. Ala obboleeyyan isaa sadeeni marfamee handhura walakkaatti argama. Kallattii tokkoon malee alaa qalloo handhura obboleeyyan isaa keessa qubateeti jira. Ala godina Harargee Bahaa gaara mul'ataa fi aanota akka Meettaa, Qarsaa, Dirree Dhawaa, Haroomayaa, Awwadaa fi Fadis kan hafan biroos ni jiru. Kun ona alaa qallooti. Handhura alaa qalloo muummittiin isaa immoo gaara mul'ataati. Gaarri mul'ataa jechuun iddoo biqila alaa qalloo yoo ta'an qofaa miti. Harargee Bahaa olirratti maqaa kaafne hundi miraaza alaa qallooti. Oromoonni alaa ummata aadaa fi hoodaa fi safuu Oromoo tiksee asiin gahuu arraan kan nuti fakkeenya godhannu kun hundaahu warreen kaleessa qooda guddaa bahanii qabaachaa turan. Haa ta'uu warreen beekamuudha. Oromoota afran qalloo keessaa onni alaa ona aadaa fi afaan ofii tuttuqaa fi makinsarraa tiksee asiin gahe jechuun ni dandeenya. Bahaa Oromiyaa keessaa aadaan Oromoo dhagahamtee laalamteetis hin quufamne. Akka fakkeenyaatti duudaa ganama saniin ammallee haftee kan jirtu iddoo itti argachuun dandahamu muraasa keessaa aadaan adda durummaan ona ilmaan afran qalloo keessatti kan argamtu yoo taatellee ona alaa keessatti ni dandahama. Oromoonni alaa ummata gootummaa fi sabboonummaa Oromootiin qixxee hin qabneedha. Aadaa fi seenaan eenyummaan isaanii waan laayyootti ilaalamuu miti. Keessumaafuu qulqullinaa fi eenyummaa Oromoo waliin makinsarraa qulqullina taatee hafuun kun warreen kaleessa aadaa kana tiisanii qooda guddaa bahaniisi. Arra ittiin boonnu kun warreen kaleessa isaan qooda irratti olaanaa galmeessani. Kun ona alaa keessatti arra arkachuu ni dandeenya. Gumaacha isaan godhaniif seenaa fi aadaa fi qulqulluu Oromoonni afran qalloo kaleessa qaban san teessanii arra dhaloota warreen dhaalchisan keessa kan arkachuu dandeenyu. Ona alaa keessatti aadaa fi safuu fi afaan Oromoo tikfamee qulqullina isaa eeggate hamma hammaatti jiraachuun waan akka salphaatti ilaalamu dandahamu miti. Wareega gurguddaa irratti kafalanii alaan lubbuu qootata isaa kumaatamaan itti gabbareeti malee kun kallaayyootti as gahee miti. Keessumaafuu lolli diddaa gabrummaa guddaan ate Miniliqii wajjin taasifame ona Oromoo alaa keessatti fakkeenyaaf aanaa Meettaa Calanqootti kan gaggeeffame ona isaarratti jechuun ni danda'ama. Oromoota afran qalloo wajjinis gosti alaa warreen wareega guddaa kaleessa arsaa taasisan. Lafaa fi lafee isaanii dhiira meeqa callee dubartii meeqa wareega ummata kafaleedha. Oromoonni afran qalloo keessaafuu ona gosa alaa keessa erga sabni Oromoo cabee sirni nafxanyaa jalatti kufeessi bilisummaa Oromoo deebisuudhaaf sadarkaa gosatti Oromoonni hanga gosa alaa wareegama kafalees hin jiru jechuu ni dandeenya. Keessumaafuu eega cabinsi sirna Oromoo gartee sirna nafxanyaatiin lafarraa badees warreen bara 1960moota keessa qabsoo bilisummaa Oromootiif lafaa ka'an keessa tokko jechuu ni dandeenya. Gama biraatiin gosoota Oromoo 12 alaa keessa fakkeenyaaf bada Ibroo Shaxaa jechuun Ibroo Shaxaa kan gosa Meettaadha ala kan ta'edha. Bada Ibroo Shaxaadha jira gaangeen dasteen bada namni waan fedhu dhabe nama dooniin cabxeen jedhanii darashaa keessattis warreen akka fakkeenyaatti
kaasuun ni danda'ama. Gama biraatiin ammoo gosa nunnuu keessaahis gootota lubbuu ofii lafaa fi lafee Oromootiif kanne keessaa urfoo akka fakkeenyaatti kaasuun danda'ama. Kana qofaa miti gootummaa fi gamnummaan Oromoota alaa himamtee hin dhumtu miti. Kan biraa dhiisanii maqaa gootota Oromoo lamaan tokko osoo hin kaasne yoo bira kutee irbuu jechuun ni danda'ama. Gootonni kunis Jaarraa Abbaa Gadaatii fi Elamoo Qilxuudhaati. Eenyummaan gootota kanaa yoon takka lama jedhee akka armaan gadii kanatti kaasuun danda'ama. Gootummaa fi jeenummaa fi gamnummaa walumaa galatti waan goota nama jechisiisaa ulaagaalee hundaa'uu kan irraa dhabduudhaa miti. Xiqqoon na jala galte jechuun ni danda'ama yoo maqaa isaanii kan odoon hin dhooyne bira kute. Jalqabatti kan jara armaan olii kanatti kaafne Jaarraa Abbaa Gadaatii fi Elamoo Qilxuu qofa akka fakkeenyaatti yoo kaasnehu namaaf gaha. Daawwattoota hordoftoota keenya seenaa 12 alaa keessaa kutaa tokko arrantana kanuma asirratti goolabnu taha. Kutaa biraatiin kan walitti deebinu asumaan baallama isinii seenna. Ogeessi kaameraatiif tiknikaa Abdunaasir Muhammad, qopheessaan seenaa tana Boonaa Birraa Bareentooti.